fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mana kiristaanaa kana keessatti torbee dhufaatii isa lammaffaa yookaan immoo daagima wayii mitsaat kan jedhame beekamu torbee isa lammaffaatiin kan bakka buustu yoo ta'u, egaa akkas jedha qulqullichi Yaaredis. maal jedha? እግዚአብሔር ጋር ይመጽእዳ waaqayyo humna guddaadhaan ni dhufa. waaqayyo abiddummaan ni dhufa. waaqayyo murteef ni dhufa. egaa ilaala yaa maatii wana waaqayyo. ይነድድ ቀድመው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoo አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሜን። የተባረከ እግዚአብሔር አምላክ አበውነ ወአምላክ ቅዱሳነ ለዘብፃነ እስከዛት ሰዓት ከበጀምቶታ ጃለተምቶታ ማቲወን ዋቀዮ ijoollee qulqulleettii dubaroo Maariyaam gargaarsa fi eegumsa ergamtootatiin marfamtanii kan jirtan kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hundi keessaniyyuu maqaa Waaqayyoo qulqullaatiin nagaa sin gaafannaa akkam jirtu, akkam yoo nageessaan, akkam turtan. Amiin. Galateeffamuu nama lasaa kan ta'e Waaqni Abbaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffameef kan kabajame nuuf haa ta'u. Akkasuma kan kabajamtee kan biraan of haati teenya haati qulqullootaa kennaan fannoo jalaa waadaan qaraaniyoo qulqulleettiin dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan galateeffamee fi kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Amiin. Qulqulloonni ergamoonni toloonni akka kennaaf kabaja isaaniitti kan galateeffamanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'u. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu ni fayya. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 13. Baga guyyaa ayyaana guddaa Dabra Zayit yookaan immoo tulluu ejersaatiin yookaan sooma guddichaa torbee shanaffaan baga geessanii baga geenye. Egaa akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti sagalee Waaqayyoo waliin ni barannaa. Kan nu barsiisu, kan nu gorsu, kan nutti himu Waaqayyoodha. Nuti hundi keenyayyuu tajaajilamaadha waan taaneef anaan dhaabbadhee akkan dubbadhu sinis immoo bakka jirtanitti akka dhaggeeffattanii hubattaniif gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos laphee Liidiyaaf kenne nuuf haa kennu. Amiin. Egaa guyyaan har'aa guyyaa torbee shanaffaa Dabra Zayit jedhamuun beekama. Egaa hayyuun mana kiristaanaa kan ta'e qulqullichi Yaared torbee kana keessaa torbeen kun Dabra Zayit yookaan immoo tulluu ejersaa jedheen maqaa itti moggaasee jira. Egaa Dabra Zayit jechuun yookaan immoo tulluu ejersaa jechuun maal jechuudha kan jedhu ni ilaalla. Egaa Dabra Zayit yeroo jennu yookaan immoo tulluu ejersaa yeroo jennu tulluu ejersi yookaan immoo gaara ejersi baay'een itti baay'atu, ejersi baay'een gaara irra jiru, akkasuma immoo tulluu guddaa kan ta'e tulluu ejersaa kanatu Dabra Zayitiin jedhamee moggaafama jechuudha. Kitaaba qulqulluu keessatti Wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 1 irraa kaasnee yeroo ilaallutti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos
gara tulluu ejersaa ol ba'ee jedha. Tulluu ejersaa yookaan immoo tulluu guddaa kan ta'e, tulluu kanarratti barsiisota isaa, barsiisonni isaa yookaan immoo barattoonni isaa yookaan immoo duka bu'oonni isaa gaaffiiwwan gaafatan ture. Isaanis maal jedhan ture? Gamoon mana kiristaanaa ijaarame kun yoom jigaa? Akkasumas immoo dhumni addunyaa kanaa yoomidha jedhanii gaaffiiwwan lamaan kana gaafatanii. Egaa yaa maatiiwwan Waaqayyoo, torbeen shanaffaan kuni egaa torbii manni kiristaana keenya, fayyisaan keenya Yesus Kiristoos mana kiristaanaa kana keessatti torbee dhufaatii isa lammaffaa yookaan immoo daagima Mitsaat kan jedhame beekamu torbee isa lammaffaatiin kan bakka buustu yoo ta'u, egaa akkas jedha qulqullichi Yaaredis. Maal jedha? እግዚአብሔር ጋር ይመጽእዳ Waaqayyo humna guddaadhaan ni dhufa. Waaqayyo abiddummaan ni dhufa. Waaqayyo murteef ni dhufa. Egaa ilaala yaa maatiiwwan Waaqayyo. Waaqayyo murteedhaaf akka dhufu yeroo dhufaati isa lammaffaatti wantoonni ta'amu maalidha jedhanii bartoonni isaanii gaafatan ture. Akkamiin beekna? Dhufaatii kee akkamiin beekna jedhanii yeroo gaafatanitti, yeroo sanatti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesus Kiristoosis akkana ittiin jedhe yaa maatiiwwan Waaqayyo. Dhufaatiin koo inni lammaffaa haala kamiin beekna yoo jettan akkas jedhe. Egaa yeroo sanatti namoonni baay'een maqaa kootiin ani Kiristoos jedhanii ni dhufu. Namoonni baay'een maqaa kootiin Kiristoosin ana jedhanii ni dhufu. Egaa kun kanuma ta'amedha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Fakkeenyaaf jaarraa 19ffaa keessaa biyya Ameerikaatti namoota baay'eedha ani Kiristoos, ani Yesus jedhanii namoonni dhufan. Akkasumas immoo bara Atsee Tewoodiroositti biyyuma keenya Itoophiyaa keessatti namichi tokko abbaan Gorgoriyoosin Patriyaarkiin yeroo bulchaa jiranitti namichi tokko ani Kiristoos jedhee Itoophiyaa keessatti dhufee jira. Innis garuu adabbiidhaan adabbamamee akka fannifamee du'e ni argina. Egaa kanaaf dhufaatii isa lammaffaatti milikitii yookiin immoo dhufaatii isa lammaffaa agarsiistuun dhufaatii isa lammaffaa maalidha yeroo jennu, ani Kiristoos jedhanii ni dhufu. Akkasumas immoo shakkitoonni hedduun maqaa isaatiin yaa gooftaa jedhuudhaan akka namoota dogongorsuuf dhufanitti maqaa Yesuusiin raajonni sobdoonni ni ka'u. Egaa ilaala yaa maatiiwwan Waaqayyo, raajonni sobdoonni ni ka'u. Maqaa kootiin namoonni dhufan hundiyyuu isaan bartoota kooti miti jedhe. Yaa maatiiwwan Waaqayyo ilaala wangeela Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 irratti Iyesuus namni jedhu hundiyyuu mootummaa koo hin dhaalu jedhe. Maaliif? Namoonni baay'een maqaa isaatiin waan dhufaniif, namoonni baay'een Iyesuus jedhaniin waan dhufaniif, raajonni sobdoonni waa'ee kana waan haasa'aniif, raajonni sobdoonni fakkeessitoonni Iyesuus jedhanii waan isaan haasa'aniif Iyesuus namni jedhu hundi mootummaa koo hin dhaalu jedhe gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesus Kiristoos. Kanaaf dhagaa Iyesuus bakka baay'eetti waamamuu danda'a. Garuu immoo gocha isaa, hojii isaa nama gulaalee yookaan immoo hojii isaa fi gocha isaa abboommii isaa nama eege qofaadha malee maqaa isaatiin Iyesuus jedhanii bakkuma hundatti haasa'an namoonni akkana mootummaa Waaqayyoon dhaalan jechuudha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Egaa kanaaf torbeen kuni Dabra Zayit yookaan tulluu ejersaa irratti duka bu'oota isaa waammatee gooftaan keenya Yesus Kiristoos dhufaatii isa lammaffaa itti hime. Dhufaatiin inni lammaffaa akkas jedheen yeroowwan ani dhufutti mallattoowwan garagaraa ni agartu. Isaanis maalidha? Ani Kiristoos jedhanii ni dhufu. Akkasumas immoo raajonni sobdoonni kara biyya lafaa kanatti ni baay'atu. Akkasumas mootummaa irratti ni ka'a.
mootummaa irratti ni ka'a, waraanni ni babal'ata. Egaa akkuma ilaallaa jirru jechuudha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Bara dhumaa kan jedhamu akka abboonni keenya himanitti baruma kanaadha jechuudha. Maaliif yoo jenne wantoonni kun hunduu raawwachaa jira waan ta'eef. Kanaaf hundi keenya bara dhufaatii isa lammaffaa kana qophoofnee gaabbii gallee Waaqayyo waliin dudubbachaa yeroo dhufaatii isaan beekamu waan ta'eef Waaqayyo maal jedhe agarsiistuu dhufaatii kootii isiniif ibsa jedheen duuka bu'oota isaatiif laateera waan ta'eef. Egaa dhufaatii isa lammaffaatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaaffiiwwan nu gaafatuwwan waliin ilaala. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufaatii isa lammaffaatti nu dhufa erga inni booddatti maaliin qophaa'uu akka qabnu sirrittiin kitaaba qulqulluu keessatti nu beeksisa. Maaliif abboommii seera wangeela ja'an sirrittiin eeguu maaliif akkas jedha? Yoon badhee na hubaastanii, yoon beela'ee na nyaachistanii jirtu, yoon rakkadhe na gaafattanii jirtu. Abboommiiwwan kana seera wangeelaa ja'an kana seeran eegne jabaannee cimnee yoo dhaabbanne Waaqayyo gooftaan sinii kabajamtoota koo sinii ani mootummaa siniif qopheesse koottaa seenaa jedhee mana isaatti nu simata waan ta'eef nutis immoo jabaannee mootummaa isheen dabarre mootummaa bara bara akka dhaalluuf abboommii seera wangeelaa ja'an kana eeguun nu barbaachisa jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Warroota beelaan nyaachisu akkasumas immoo warroota dheebatan dheebuu baasu, warroota rakkatan rakkina isaanii gaafachuu, akkasumaan immoo warroota dhukkubsatan mana isaanii dhaqnee gaafachuu. Kanaaf nutis immoo abboommii kanaan eegne sirrittiin jabaannee mana isaa keessa deddeebinee laphee qulqulluudhaan cubbuu keenya hin dhiqamne gaabbii gallee fooniif dhiiga gooftaan fudhannee mana isaatti yeroo deddeebinetti tarii mootummaa Waaqayyoo dhaaluu dandeenya maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf hundi keenyayyuu qophoofnee akka jiraannuuf namoonni baay'een raajonni sobdoonni nu dogongorsuu hin qaban. Kanaaf nutis immoo mana isaa keessatti jabaannee yoo dhaabbannedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo mootummaa isaa kan dhaalu. Kanaaf torbeen shanaffaan kun daagimaawii mitsaati yookaan immoo dhufaatii isa lammaffaa jedhamee kan beekamudha. Akkasumas torbeen lammaffaa kun gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 29 oli waan ta'eef guyyaa tsinsati yookaan immoo guyyaa inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kana dhufe guyyaa isaa namni ittiin fayye guyyaa addaati jechuudha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaafis Galaatiyaa boqonnaa 4 irratti barri murame sun yeroo ga'u Waaqayyo gooftaan gara biyya lafaa kana dhufe jedha. Kanaaf yeroo gara biyya lafaa kana dhufedha jechuudha. Guyyaa 29 jechuudha. Tsinsati jedhamee akka mana kiristaana keenyatti sirriitti inni kabajamaa jechuudha. Kanaaf torbeen kun torbee addaati. Torbeen kun torbee guyyaa gammachuuti. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Torbeen shanaffaan Dabra Zayitii akkasumas immoo torbee tsinsatii yookaan torbee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ilma namaa fayyisuuf gara biyya lafaa kana dhufe. Kanaaf guyyaan kun guyyaa addaati. Kanaaf hundi keenyayyuu yeroo dhufaatii isaa lammaffaa tarii maaltu nurraa barbaachisa jennee yeroo eeggannu abboommii isaa kan eeguudha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Inni yeroo sanatti namoota hundaayyuu akka cubbuu fi yakka isaaniitti akka gaarummaa isaatti ni qooda gargar ni baasa. Kanaaf nutis immoo tarii cubbuu keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf dhiisee karaa isaa mirga isaa akka dhaabbannuuf Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Kanaaf guyyaan daagimaawii mitsaati yookaan immoo torbeen shanaffaan kun torbee dhufaatii isa lammaffaa jedhamees ni beekama. Akkasumas immoo torbee guyyaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dubaroo Maariyaamii irraa guyyaa ittiin tsannase yookaan immoo guyyaa ittiin jalqaba gara biyya lafaa kana dhufe jechuudha. Kanaaf nutis immoo dhufaatii isa lammaffaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mirga isaa akka nu dhaabbachuuf nutis jabaannee kadhannaan cimnee cubbuu keenyarraa gaabbii gallee fooniif dhiiga gooftaa fudhannee akkasumas immoo seera wangeela isaa ja'an eegnee akka yeroo inni gaaffii yeroo dhumaa nu gaafatuuf deebii nuuf laatuuf
seera wangeela jaan eegne abboommii waaqayyoo eegne akka jiraannu maqaan isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu gargaaru. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti hime maqaan waaqayyo gooftaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffame nuuf haa ta'u. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። እግዚአብሔር ሰጋደ ይመጽእ ወአምላክነ እሳተ ይነድድ ቀድመው እግዚአብሔር ሰጋደ ይመጽእ ወአምላክ